gamaagama karoora xiiqii kurmaana sadaffaa bara hojii 2018 geggeessaa jirra. Karoora kana yoo gamaagamnu calqaba irratti mata dureen karoora kennaatu karoora xiiqiiti. Raawwiin kennallee raawwii xiiqiiti. Kanaaf maaliif xiiqii jenneeni yeroo ammaa kana boqonnaan qabsoo uummata Oromoo fi mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo ammaa kana irra jiru boqonnaa tokkoffaa irraa gara boqonnaa lammaffaatti yookaan gulantaa qabsoo walqixxummaa, obbolummaa, ollummaa fi bilisummaa irraa kana erga mirkaneessinee booda gara gulantaa qabsoo diinagdeetti. Sabboonummaa Oromoo diinagdeen ijaaruutitti. Sabboonummaa Oromoo barnootaan ijaaruutitti. Sabboonummaa Oromoo sirna gaarii, sirna cimaa ijaaruun kan xumuramu ta'uu isaa carraa kanaan kaasuuf. Raawwii hojii keenya keessatti maal milkeessinee maaltu nu hafee rakkoo maaltu as keessa nu qunnamee hojiilee gurguddoo as keessa hojjenne keessatti dhimmoonni amma xiyyeeffannaa barbaadan keessattuu kurmaana kana keessatti xiyyeeffannaa barbaadan maal fa'aa jennee adda baafnee irratti kan hojjechaa jiru ta'uu isaati. Kanaaf karoora kana keessatti akkam goonee imala badhaadhinaa akka biyyaatiif akka maatiitti karoorfanni kana galmaan geenna kan jedhu kana keessatti karoora xiiqii kenna kun gaheen inni qabu guddaa ta'uu isaa carraa kanaan kaasuuf. Isa kana galmaan ga'uuf mootummaan naannoo Oromiyaa seektaroota kilaastara 4tti qoodee hojiilee bakka 4tti qoodee hojjetamaa jira. Kanaaf karoorri xiiqii kenna yeroo ammaa kana keessattuu gulantaa qabsoo uummata Oromoo boqonnaa lammaffaa kan immoo yookaan immoo sabboonummaa Oromoo diinagdeen, sabboonummaa Oromoo barnootaaf teekinooloojiin, sabboonummaa Oromoo sirna cimaa ijaaruun xumuramuu qaba jennee isa kana karoora waggaa 10, karoora waggaa 5 fi karoora waggaa kan 2018 gamaagama isaa kan geggeessaa jiru ta'uu isaati. Akkaatama kanaan ka kilaastara horataalee maal fakkaata jennee kaasuu dandeenya. Kilaastarri kun galma gurguddoo lama qaba. Tokko galii mootummaa guddisuudha. Lammaffaan immoo dorgomtummaa diinagdee karaa guutuu ta'een cimsuu jenneeti dhimmoota lamaan kanneen jiddu gala godhateeti galmoota kana lamaan galmaan ga'uuf hojii hojjechaa kan jiru ta'uu isaati. Akkaatama kanaan inni calqabaa galii mootummaa guddisuudha. Akkuma galma tokkoffaa irratti horataaleef kennee irratti hojjechaa jiru galii mootummaa ol guddisuudha. Galii mootummaa kana ol guddisuuf tokko maddoota galii karaa guutuu ta'een adda baasuudha. Kana yeroo baay'ee qorannaa gara garaa geggeessinee hojiin bal'aan irratti hojjetamaa ture jira. Lammaffaa kaffaltoota gibiraa kenna yeroo gara yerootti barsiisuu, amansiisuu, maaliif akka gibira kaffalan, gibirri kun immoo maaliif akka oolaa jiru qabatamaatti yeroo gara yerootti sirritti amansiisuu, barsiisuun hojii hojjetamaa tureera. Inni biroo potenshaala galii qabnu magaalota keenya keessatti akka naannoo Oromiyaatti maali maddoonni poteenshaalonni galii akka mootummaa naannoo Oromiyaatti qabnu kan jedhu adda baasuun hojiilee hojjetame jennee fudhachuu dandeenya. Baasii mootummaa naannoo Oromiyaa humna keenyaan hanga danda'ame uwwisuuf galiin baay'ee si barbaachisa. Kanaaf baasii mootummaa naannoo Oromiyaa karaa guutuu ta'een uwwisuuf galii kana karaa guutuu ta'een maddisiisuun maddoota galii adda baasuun kaffaltoota gibiraa yeroo gara yerootti jiran kanneen sirritti yeroo gara yerootti barsiisuun hubannaa uumuun gibira akka kaffalan akka hin dhoksine akka hin milaamilchine warra immoo gibira kaffaluu kana keessatti rakkoo gara garaa qaban immoo tarkaanfii olaantummaa seeraa fudhachuun seeratti rogatti deebisuun hojiilee gurguddaa hojjetame jennee fudhachuu dandeenya. Mootummaan naannoo Oromiyaa galii biiliyoona 300 fi biiliyoona 17 karoorfatee kana keessaa yeroo ammaa kana biiliyoona 200 fi biiliyoona 37 yookaan immoo parsantii 76 raawwatamee jira. Bara 2011 biiliyoona 21 sassaabnee bara 2012 biiliyoona 25 sassaabamee bara 2013 biiliyoona 36 sassaabnee bara 2014 biiliyoona 56 bara 2015 biiliyoona 83 bara 2016 biiliyoona 123 bara darbe immoo bara 2017 biiliyoona 200 fi biiliyoona 5 sassaabnee jira. Kana jechuun maal jechuudha? Galii mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo gara yerootti dabalaa jiraachuu isaa, dandeettiin sassaabbii galii kennas dabalaa jiraachuu isaa,
diinagdeen keenya sosochii keessa jiraachuu isaa giddu galeessaan immoo galiin keenya parsantii 46 fi sanaa oliin guddachaa kan jiru ta'uu isaa kun immoo kan namatti agarsiisu hangamta akka diinagdeen keenya sosochii keessa akka gale guddina keessa akka gale kan namatti agarsiisudha. Kana qofaa miti kaffaltoota gibiraa yoo fudhanne waggaa 3-4 dura 200,000 kan hin caalle ture yeroo ammaa kana 600,000 fi 34,467 irraan geennee jira. Kana qofaa miti galiin amma sassaabaa jirru kun akka waliigalaatti galii diinagdeen akka naannoo Oromiyaatti maddisiisu wal bira qabnee yoo ilaalle baay'ee xiqqaadha. Giddu galeessaan parsantii 46 guddachaa haa dhufu malee ammallee waan sassaabamuu qaburraa waan diinagdeen akka waliigalaa Oromiyaa keessatti maddisiisu wal bira qabnee yoo ilaalle galii sassaabaa jiru kun xiqqaadha. Diinagdee akka biyyaatti sassaabamu wal bira qabnee yoo ilaalle baay'ee xiqqaadha. Diinagdee biyyoonni ollaa sassaabanii wal bira qabnee yoo ilaalle biyyoonni addunyaa sassaabanii wal bira qabnee yoo ilaalle baay'ee xiqqaadha. Galii baay'ee sassaabuun hojii misoomaa, hojii bu'uuraalee misoomaa, gaaffii diinagdee, gaaffii hawaasummaa, gaaffii carraa hojii uumuu hawaasni kaasu tokko galii kana sassaabuun kan uwwisan yoo ta'u akka keenyatti immoo reefuu calqabaa jirra waan ta'eef galii kana bu'uuraan egzoosti goonee waan diinagdeen keenya maddisiisu sassaabuu irratti ganaa kan hafu ta'uu isaa carraa kanaan kaasuuf. Kana qofaa miti baasii mootummaa keenya galii keenya ol guddisuu kennaan baasii mootummaa naannoo Oromiyaa uwwifamu kan ufii keenya humna kennaan uwwifnu daran ol dabalaa dhufee jira. Asiin dura parsantii 90 deeggarsa federaalaa irraa dhufuun uwwifamaa ture. Parsantii 80 deeggarsa federaalaa irraa dhufuun uwwifamaa ture. Parsantii 70 baasii mootummaa naannoo Oromiyaa hanga parsantii 70, 80, 90 deeggarsa mootummaa federaalaa irraa dhufuun uwwifamaa ture jechuudha. Tokkoffaa kan federaalaa irraa dhufu kun deeggarsa, lammaffaa hangi isaallee xinnoodha jechuudha. Kanaaf gaaffii uummata Oromoo, gaaffii diinagdee, gaaffii hawaasummaa karaa guutuu ta'een deebisuu hin danda'a. Kana keessaa ba'uuf, harkifannaa kana keessaa ba'uuf, rakkoo kana keessaa ba'uuf galii keenya halkanii guyyaa jabaannee hojjannee hangi amma mootummaan naannoo Oromiyaa baasii isaa itti uwwisaa jiru parsantii 70-80 ol guddisuu dandeenyee jira. Inni lammataa bajanni mootummaa naannoo Oromiyaa bara kanaaf qabame gara biiliyoona 400 fi biiliyoona 1 jalatti kan dhiyaatudha. Bajanni kun bajeta barootan darban 6-7 wal bira qabnee yoo ilaalle guddaa jennee fudhachuu dandeenya. Gaaffii fedhii uummata Oromoo deebisuuf bajanni kun xiqqaa ta'uu danda'a. Garuu immoo raawwii keenya bajeta barootan darbanii wal bira qabnee yoo ilaalle baay'ee xiqqaadha jennee fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf bara 2011 bajanni mootummaa naannoo Oromiyaa biiliyoona 63 ture. Kan naannoo galii maddisiifnuu fi kan federaalaa irraa nuu dhufullee dabalatee. Bara 2012 biiliyoona 78 ture. Bara 2013 biiliyoona 104 ture. Bara 2014 biiliyoona 100 fi biiliyoona 38 ture. Bara 2015 biiliyoona 100 fi biiliyoona 72 ture. Bara 2016 bajanni mootummaa naannoo Oromiyaa biiliyoona 200 fi biiliyoona 21 ture. Bara 2017 biiliyoona 200 fi biiliyoona 85 ture. Baran immoo akkuma argitan biiliyoona 400 jira. Bajanni mootummaa naannoo Oromiyaa daran guddachuu kan danda'eef inni calqabaa baasii keenya galii keenya kan naannoo daran irra hojjennee akkuma jalqabarra isinii kaase galii mootummaa naannoo Oromiyaa daran guddisuu waan dandeenyeef bajanni mootummaa naannoo Oromiyaa baraa baratti yeroo gara yerootti ol guddachuu danda'ee jira. Bajanni kun baay'een isaa kaapitaala irra oolu godhamee jira. Parsantiin 20 ol ta'u keessattuu kan sadarkaa naannootti hafu baasii kaapitaalaatiif oola. Kaapitaala hojjennu pirojektotaaf oola, bishaaniif oola, daandiif oola, riqicha hojjeta. Pirojektii finnaa ittiin hojjechaa jira. Manneen barnootaa, mana barnootaa keessa kitaaba dhiyeessuu, barsiisota ittiin qaxaruu, ogeessota fayyaa, laaboraatoorii, maashinoota fayyaa nu barbaachisan hunda kanneen ittiin guutuuf oola jechuudha. Parsantiin 21 ol ka ta'u. Parsantiin 64 immoo deeggarsa aanaatiif deema jechuudha. Bajanni kunniin baay'een isaa gara aanaatti gad bu'a. Kanaaf itti fayyadama bajetaa keenya karaa of eeggannaa qabuun hojjechuuf yaalii goonee jira. Akkaatuma kanaan rakkoo hawaasa keenyaa karaa guutuu ta'een hiikuu fi baraa baratti raawwiin fi baay'inni pirojektoota keenyaa yeroo gara yerootti kan dabalaa jiru ta'uu isaati. Bara baranaa yoo xiqqaate pirojektoota 28,800 Oromiyaa keessatti
uummataan keessattuu karaa kenna tajaajila lammummatiin mootummaa fi miti mootummaatiin hojjetamaa jira Oromiyaa keessatti. Pirojektii 28,800 ol. Kana keessaa pirojektiin 21,000 ol ta'u yeroo ammaa kana xumuramanii eebbaaf qophaa'anii jiru. Akkaatuma kanaan facaatii pirojektoota kanaa keessaa bu'uuraaleen misoomaa parsantii 91. Pirojektii 28,800 akka Oromiyaatti hojjechaa jiru kana keessaa parsantiin 91 bu'uuraalee misoomaati. 26,433 bu'uuraalee misoomaa. Kanaaf akka waliigala bu'uuraalee misoomaa tajaajila hawaasaatiif oolan jennee fudhachuu dandeenya. Kana keessallee ammas parsantiin 60 baadiyyaa keessatti kan hojjetamaa jiran jechuudha. Kanaaf hawaasa baadiyyaa keenya qaqqabamaa gochuu akka inni irraa fayyadamu gochuuf hojiin hojjetamaa jiru guddaa ta'uu isaa carraa kanaan kaasuuf. Dhimmi biroo dhimmi murteessaan humna keenya walooti. Hojiin bara baranaa hojjennee jiru. Bara baranaa qofa odoo hin taane waggoota 5-6 darban irraa kaasee hanga ammaatti hojjetamaa turan keessaa tokko hojii kenna tajaajila lammummaatiin hojjetamu jennee fudhachuu dandeenya. Kenna tajaajila lammummaa kanaan yoo xiqqaate jiruuf jireenya hawaasa keenyaa guututti jijjiiraa jirra. Bakka bajenni mootummaa hin dhaqqabne, bakka humni mootummaa gahuu hin dandeenye kenna tajaajila lammummaatiin uummanni keenya ijaaramee irratti hubannoo gahaa argatee duudhaa Oromummaatiin yaadama waliif tumsuutiin jiddugala godhatee hojii hojjetamaa jiru jennee fudhachuu dandeenya. Kanaaf keessattuu rakkooleen yeroo garaagaraa nu qunnamuun isaa hin oolu. Rakkoon uumamaa jira, rakkoon namtolchee jira. Kana keessaa bahuuf yoo xiqqaate bajeta mootummaa humna mootummaatiin cinatti humna waloo karaa guutuu ta'een ijaarree kenna tajaajila lammummaa kana keessatti gahee isaanii akkaataa itti baachuu danda'u buusuun baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Hojiileen gama kanaan hojjennes yoo walitti qabnee ilaalle baay'ee guddaa ta'uu isaa carraa kanaan kaasuu barbaadeeti. Boqonnaa diinagdeen yookaan badhaadhina mirkaneessuun jennee qaban isaan keessatti gaheen kenna tajaajila lammummaa gaheen inni qabu shoorri inni qabu guddaa ta'uu isaa carraa kanaan kaasuu barbaadeeti. Bara barana karoora haga kurmaana sadaffaa kanatti biiliyoona 300 fi biiliyoona 60 karoorfannee hirmaannaa ummataatiin gosa hojii gara 72 ta'u tokko lama jennee adda baafnee lakkoofnee gadi buufnee akka uummanni keenya irratti hirmaatu gochuuf yaalii goonee jirra. Haga ammaatitti wanti raawwatame yoo jiraate biiliyoona 300 fi biiliyoona 60 karoorfannee hanga ammaatti hirmaannaa hawaasa keenyaatiin biiliyoona 400 fi biiliyoona 9 walqixa waan bajeta mootummaa naannoo Oromiyaatiin walqixa ta'e bajeta humna ummataatiin raawwataa jirra jechuudha. Arfaffaan waa'ee buusaa gonofaati. Humna waloo keessaa tokko buusaa gonofaati. Buusaa gonofaa jechuun dhimma gargaaramtummaa irraa gara oomishtummaatti. Kun immoo birmadummaa guutuu akka biyyaatti nu barbaachisu mirkaneeffachuuf. Birmadummaa yoo jennu wanta isin dura beenu daangaa hin qabnaa, alaabaa hin qabnaa, afaan hin qabnaa, mootummaa hin qabna. Kun qofti birmadummaa keenya guutuun godha. Kanaaf birmadummaan keenya guutuu akka ta'uu danda'u yoo gargaaramtummaa irraa gara oomishtummaatti ce'uu dandeenya. Yoo kadhaa irraa hafuu dandeenya. Kanaaf immoo akka inisheetiivii muummee ministeeraa keenya baasanii gadi buusan jiddugala godhannee yeroo ammaa kana sirna akka sirnaatti illee ijaaramee buusaa gonofaa duudhaa Oromoo keessaa aadaaf duudhaa Oromoo keessaa kama asiin dura sirna wal gargaarsa uummanni Oromoo qabu san kaapitaalaayiz goonee gara sirnaatti fidnee gara seeraatti fidnee gara labsiitti fidnee hujimaata itti goonee karooratti jijjiirree akka gadi bu'u goonee hojii hojjanneen yeroo ammaa kana bu'aan guddaan dhufaa jira jennee fudhachuu dandeenya. Buusaa gonofaatiin miseensa miiliyoona 29 ol ta'u horanneerra. Buusii miseensaa bara baranaa qofa parsantii 100 ol biiliyoona 2.6 sassaabnee jirra. Gumaata buusaa gonofaa parsantii 90 kan ta'u biiliyoona 1.7 bara baranaa sassaabneerra. Waliigala bara baranaa qofa biiliyoona 3.44 kan ta'u buusii miseensummaatii fi gumaata buusaa gonofaatiin sassaabnee itti qophaa'aa jira jechuudha. Kanaaf rakkoo dhufuu danda'uuf of qopheessaa jirra. Kanaaf buusii miseensaa gumaata buusaa gonofaa jennee hawaasa keenyarraa sassaabnee hojii hojjechaa jirra jechuudha. Kana qofaa miti nyaata barattoota sadarkaa tokkoffaa hanga arfaffaa jiran nyaata ooluu danda'u kumtaala miiliyoona 2.3 nyaata barataa qarshii yoo jijjiirre immoo biiliyoona 16 ol ta'u walitti sassaabamee jira jechuudha. Kana qofaa miti boottee bishaanii gizee rakkoon jiru ittiin qoonnu gara 80 olii yeroo ammaa kana buusaan gonofaa bitatee bakka rakkoon jirutti dhaqqabaa jira jechuudha.
qophoofnee rakkoo uumamaaf namtolchee nu qunnamuu danda'an hunda qolachuuf hojiin guddaan kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati gara buusaa gonofaatiin. Kan biraa horataalee jalatti kan jiru dhaabbilee misoomaati. Dhaabbilee misoomaa yeroo garaagaraa riifoormii gurguddaa irratti hojjennee amma Oromiyaa Sovereign Fund kan jedhu dhaabbata guddaa diinagdee irratti maaliif sabboonummaa Oromoo diinagdeen ijaarraa hojjennu dhaabbilee diinagdee irra hojjechuu danda'an, ka oomishuu danda'an, ka daldaluu danda'an, ka waa bitanii gurguruu danda'an, ka yeroo rakkoo nu deeggaruu danda'an dhaabbilee misoomaa uumneerra jechuudha. Akkaatuma kanaan galmoota sadirratti xiyyeeffannee hojjechaarraa tokko galii fi bu'aa dabalu gibira mootummaa akka kaffalan gochuu dorgomtummaa diinagdee keenyaa karaa guutuu ta'een cimsuudha. Dhaabbilee misoomaa keenya yookaan OSF kan jennuun kanarra hojjetaara fandii misoomaa fayyadamummaa hawaasa keenyaa karaa guutuu ta'een kan dabaluu danda'u hojiin hojjetamaa jira. Dhaabbileen kunniin gara dhaabbilee 47ti. Kana keessaa immoo gara guruupii 7tti istiraatiijikaalii itti yaadamanii kilaasardi ta'anii hojii hojjechaa jiru. Kana keessaa tokko Oroo Assembilii kan jennuun keessattuu qonna keenya diinagdee keenya kan baadiyyaa kan qotee bulaa keenya kan hawaasa keenya parsantii 80 fi sanaa ol ta'u karaa guutuu ta'een utubuu danda'u dhaabbanni Oroo Agricultural Mechanization Shashamannee irra dhaabbatee tiraaktaroota hedduu kaan asitti assembil godhuun kaan bitee galchuun qotee bulaa keenya gatii baay'ee madaalawaa ta'een tiraaktara qulqullina qaban dhiyeessaa jira jechuudha. Inni biraa baankii Siinqeetii diinagdeen keenya waan baay'ee maddisiisaa qusannaa sassaabuun isa deebifnee hawaasa keenyaa liqeessuun diinagdee keenya karaa guutuu ta'een utubuuf hojiin hojjetamaa jiruun wanti baay'een dhufaa jira jennee fudhachuu dandeenya. Gara dhaabbilee misoomaa yookaan immoo OSF Oromiyaa Sovereign Fund jennu kanaan galii maddisiisuun ergama isaaf kenname waan ta'eef bara baranaa qofa ji'oottan 9 darban kanatti qarshii biiliyoona 72 ol kan ta'u galii maddisiisee jira jechuudha. Gross revenue kan jennuun galii waliigalaa maddisiisee jira. Kana keessaa bu'aan qulqulluun gara biiliyoona 9.6 kan ta'u bu'aa qulqulluu argateera jechuudha. Karaa kenna tajaajilaa kanaan dhimmoonni sirreessuuf yaalii goone tokko qaqqabamummaa hooggansa keenyaati. Hooggansi keenya balbala cufatee biiroo cufatee uummataan addachitee dittaash ta'ee jiraachuun irra hin jiraatu. Kanaaf uummataaf geggeessaa walitti fiduuf yaaliin godhamee jira. Akkaatuma kanaan guyyaa abbaa dhimmaa jennee torbaanii guyyaa 3 geggeessaan waajjira taa'ee uummata dhageeffachuu qaba. Deebii kennuu qaba. Kan jedhu kallattii kenneerra hojjetamaa turee jira. Dhimmi biroo rakkoo naamusaa warra qabantu jira. Harka keessa warra nama laalantu jira. Biirootti warra hin argamne jira. Seeraan kan nama hin keessummeessine jira. Warra tajaajila mootummaa gurguratutu jira. Warra bitu jira jechuudha. Kanaaf namoota akkasii keessattuu raawwattoota akkasii ji'oottan 9 darbe kana keessatti qofa 10,171 irratti tarkaanfii fudhatamee jira. Hojiirra ari'uu, bakka kaasuu, gadisiisuu, tarkaanfii mindaa irratti fudhatame dabalatee hojiileen kunniin kan hojjetaman ta'uu isaati. Kana geggeessuuf immoo akka naannootti taaksii foorsiin dhaabbatee sadarkaa naannoo sadarkaa godinaatti dhimma kana torbaaniin ji'aan hordofamaa jira. Hordoffiif to'annoo karaa mul'atuu fi mul'anne maayistirii shooppingii dabalatee hordoffiin ciccimaan geggeeffamaa turee jira. Istaandardii kenna tajaajilaa baasuuf yaalii goonee jirra. Tajaajiloota kenna dijitaalessuuf keessattuu tuttuqqii namaarraa bilisa gochuu fi kompiitaraa fi teekinooloojiitti fayyadamuun kenna tajaajilaa kenna si'ataa qaqqabamaa fi itti quufiinsa hawaasa keenyaa dabaluuf hojiileen hojjetame guddaadha jennee fudhachuu dandeenya. Kenna tajaajilaa kenna si'ataa fi qaqqabamaa gochuu keessatti tokko kan hojjenne riifoormii aanaatiif gandaan. Riifoormii gaggeessineen tajaajila kana gadi buusuu qabna. Uummatatti gadi siiquu qabna. Uummanni qe'ee ofii keessatti tajaajila argachuu qaba. Dhiyeennan tajaajila argachuu qaba. Tajaajila argachuuf baasiif saaxilamuun irra hin jiraatu. Karaa dheeraa deemuun irra hin jiraatu. Ganda ofiitti ba'ee aanaa dhaquun qabu. Achi buluun irra hin jiraatu. Yeroo ofii misooma irra dabarsuu qaba. Karaa jedhuun murtii seena qabeessa mootummaan naannoo Oromiyaa murteessee hojiirra oolchine keessaa tokko riifoormii gandaatii fi riifoormii aanaati. Tajaajila asiin dura godinarra jiru, aanaarra jiru, naannoorra jiru gandatti gadi buufneerra jiru. Kun rakkoo deddeebii rakkoo gama komii kenna tajaajilaatiin jiru hanqisuu keessatti gaheen inni qabu guddaadha jennee fudhachuu dandeenya. Inni biraa wiirtuu tajaajila iddoo tokkoo yookaan immoo masoobii ka jennu. Masoobii irratti inisheetiiviin kun inisheetiivii muummee ministeera keenyaati. Isa kana akka Oromiyaatti marsaa calqabaa magaalota 5 irratti yaalii gooneera. Shaggar, Bushooftuu, Adaamaa, Shashamannee, Jimma. Marsaa lammataa magaalota 26 irratti hojjenneera. Baay'een isaanii xumuranii tajaajila calqabanii jiran kan akka Aggaaroo, Mojoo, Asallaa, Fichee, Roobee, Maayaa
mattuu, naqamte, magaalonni baatuu dabalatee magaalonni baay'een xumuranii tajaajila calqabanii jiru. Tajaajila kanaa yoo xiqqaate namoonni 500,000 ol ta'an tajaajila argatanii jiru. Tajaajila kenname kanaanillee itti quufiinsi kenna kan dura asiin dura tuttuqqii namaatiif akkaataa baratame saniin kennaa turre mana 54 kan ture itti quufiinsa kenna tajaajila kennaa jiddugala kana qofatte jiddugaloota masoobii bifa haarawaan hojjetame kana qofarratti parsantii 97 hanga 98 ga'ee jira. Kanarra waa sadii hojjenneera. Tokko humna namaa qopheessineera. Lammaffaa rakkoo adda baafnee hujimaata diriirsinee istaandardii hojii kennee akkamitti akka hojjetamu sirreessineera. Sadaffaan immoo iddoo hojii kama asiin dura turellee haaromsuu fi haarawa ijaaruun diizaayinii haarawa gadi nu bu'een ijaarree jirra. Arfaffaan immoo teknoolojii keessattuu mosaajii garaagaraa divilooppii godhuun kompiitaroota ciccimoo tajaajila kana kennuu danda'an sarvara dabalatee hojiilee hojjetameen yeroo ammaa kana giddugalli tajaajila kennaa kunniin uummata keenya karaa guutuu ta'een tajaajiluuf boqonnaa calqabaa irratti shaakallii geggeessineen bu'aan guddaan kan argamee fi itti quufiinsi jiru baay'ee gaarii ta'uu isaati. Marsaa sadaffaa irratti magaalota 60 irra calqabnee kana keessallee warri xumuranii eebbaaf qaqqaban jiru. Kan ittaanan immoo yeroo ittaanu keessatti magaalota akka waliigala Oromiyaa keessatti magaalota 91 keessatti tajaajila kana filannoon dura xumurree hawaasa keenyaaf banaa kan goonu ta'uu fi keessattuu rakkoo komii kenna tajaajilaatiin wal qabatee deddeebii wal qabatee harka keessa nama laaluu wal qabatee jiru kana bu'uuraan hiikuuf hojiin guddaan kan hojjetamaa jiruu fi kan hojjetamu ta'uu carraa kanaan kaasuu fi ulfaadha galatooma.